أما ورا ربع ديبيتو ما لك الرافي دي قط أتي برخاي سو ورا أربعة أشياء طبعا أتي برخاي تو ما كنا وني كرا مكرين ما في ترى ما بود هركان تقول هاي تاي بركة دي تربية كذا ما رافي تاي ورقة جبسي بنا ركوبتي شانا فرشون كاني لا بركون صافو لا بر تاي سنجاج يتة ما أعرف يمكن كتما يلا أجعل سي تاي لا سنجاج سو يتة أدمان كلكلو نتسينا جبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما حركة فنيدا وتوتا هدوتا ما تجاني كينيا جرتو نبيني كيسان بدادا baga jiratan Oromo keenya deebi'ee dhufeetiin jira ralleedha akkuma beekamu saadaaka ni rukkuba mana yaalaa geessitiin ammaan tana fide kuno akkuma argaa jirtan tana qorichaati kan ammoo kan kompiitarii ittiin kaafamti kompiitarii garaa jechuudha qorichi kuni waan guddatti bitama kiniinaa fi marfee waan guddatti bitama kanaafu anaa fi isiin ammaan tana mana yaalaa deemnee laalchisee mana yaalaatirraa ol seenne piraankiin irratti dalagu deema garuu anammoo daawwattoota keenya dhiifama godha piraankiin irratti hojjechuudhaaf deema malee dhugaan miti kanneen akkana jedhuuni qorichi waraqaan isaan asirratti dawaan barreessaniif dawaa maallaqa guddatti bitamtu kanaafu waan kan hundaa'u sababa waan kan hundaa'u siitu fide ati deemee warra arabaa seenee dabbaa fuudhee ilmoo ifirraa baasee daa'imaan anjara ifirraa baasee kanaafu warruma arabaa san dhaqee fi maallaqa irraa fudhuuti qoricha kana bitadhuun jechuu deema isiin amma akka dhufteen ijoollee bira ol seente ijoollee bira jirti akkasumatti osoo isiin uffata irraa hin baafne dafee isii yaama kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya faana turaa isiniin jenna anammoo maallaqa niin qaba alhamdulillah maallaqa dhabeen beeku maallaqa yamaniitti malee maallaqa dhabeen beeku kuntu maallaqa yamaniiti doolaara 800 kas ni ta'a doolaaratti yoo deebi'u maallaqni yamanii ka faayidaa takka illee hin qabu kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa piraankii kun gaa piraankii ajaa'ibaati isi aaseetiin kee boodarra kunoo maallaqni ni jira siifin bitaa jechuun deema yeroo nama aarsanii nama gammachiisuus waan jiru anammoo badoominaan qabuun nama gaariidha silaa nama biraa taate ittiin kan kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya maallaqa illee hin dho'isaa isiin akkana maallaqa qabu quban qabdu kanaaf amma xumura viidiyoo kanaan wajjin tu'aa isiin Oromoo ta'uusi. Saya foto. Masukin tahu pada mana? Shanta cuma kata dulu tuh. Mana Shanta nas kata mana tak aja. Nah. Tidak. Dia bisa saja. Anu saya Rafinya kena jira. Demo wajib demo as demo. Apa musik kira? Waraqaa kanaafuu hin qabne kan zama keessa dhaabbadhe. Kan hundaa'u siin namudi. Naaf facaafte waraqaa? Hin facaafne irra waan ka'e. Maal yoo facaafnu? Akkana maal lafa hawa? Yoo facaafnu maal lafa hawa? Fuutee ofitti maaliif dedderbitee fuula yeroo duruma? Osoo nani waliin seenin maal dedderbin? Maaliif waraqaa maaliif dedderbitee? Fiddemi maal waraqaa dhimma maal irraa qabdu waraqaa irraa? Qorichi kun meeqa bitama beektaa? Hanga fadhaatti haa bitamu ree maal qoricha waraqaa dedderbuun maal faayidaa qabdi? Kan siifin irra eega. Maal naa reete? Hangatti bitama. Maal beetalee hangatti bitamu namni tokko osoo farmaasiin geessine qoricha hangatti bitamu maal? Qoricha 15 si barreessan. 15 maal? Qoricha 15 maal ni si bitaa? Maal ni si bitaa? Maal ni si bitaa? Tu waraqaa maal dedderbita? Maaliif dedderbitaan si jebar waraqaa? Dedderbu miti hin bitaa'u. Kana dhiitiree waraqaa maalirraa dhidhiita? Waraqaa maal si goota? 15 miti 20 naa bara 15 miti 20 naa barreessan.
maal waraqaan rakkoo maal qabdire farmaasii laata yoom tigeessitee hanga bitanii yoom laalte amma laaboraatoorii keetii fi dhiiga laaboraatoorii keessa galchuu fi waan kanattu meeqa finne kompiitaratti. maal duboo yoo fitte maallaqa soqochuu jira. Kanattu meeqa finne ammas deebinee meeqaan kana bitu deemname. Maallaqa biyya tanaa. Amma maaliin jeeba rakkoo ta'e ma dure. Maallaqa biyya tanaa bara 50 bitu deemna. Doolaara 100 guutuu. Doolaara 100 guutuudha. Yeroo hundaa'u gannaggadu kana nu dubbisiisan. Waan faayidaa hin qabnetti. Haa yaani ani waan faayidaa hin qabne sibirii jechuudha mi? Ati miti. Ati faayidaa hin qabne. Anaa bituu deemta moo waraqaa bituu deemta ree? Ati faayidaa ni qabda. Anaa bituu deemta moo waraqaadhaa bituu deemtaa siin jeebar. Khayra fi fira deemi dadhabdee jirta. Silaan dadhabee jiraadhee waraqaa dhiitu jirta banna dadhabnaan. Silaan dadhabee jiraadhee mana sanii na yaamtee sitti waraqaa dhiita. Kan dadhabee jiru osoo beektu. Ana marriba si dhorkee. Akkamittiin rafa yaanni sammuu maxxate. Maaltu si siyaachise? Kana maal inni sii bitamma? Kana maal inni sii bita? Yoo bitu baate firmaa dhiisuu qabda malee ittuma dhiisuu qabda malee gannaggaduu jinni kana hunda maaltu siyaasise? Namni biitana dhalaadhaaf giraanii laafa. Narraa illee gabbuusaan jettuun callisteetuma sajjal hayya sajjal. Eenyu narraa gabbuusaa jira? Asii qaama jire doktorooti yoo narraa gabbuusaadha maaf ishma'ii fuluus yoo jette sirraa gabbuusan. Haa si jala deddeemeetiin maayii fuluusoo yaani narraa gabbuusaa jaani. Ansi jala deddeemee bikkaati dhiira keessa dhaabbatu sun hundi seera deddeemee. Jechuun dhalaa meeqaa tokko sitti ijaarsa gargaara yaa doktor maaf ishma'ii fuluus. Khalaas yoo akkas feete maaliif neer deemtare? Maaf ishma'ii shuqul. Yaa kee naqqasanii shooyya silaati jetteeni nurraa gabbuusan amma meeqa baafnee dhufne jetti. Maaliif neera deemtaa? Barwaan si jala jiru maaliif neera deemtaa siin jee bara? Maaliif neera deemtaa? Ifdabbar jettee maanii laanafin yaani akka feetetti akkuma taasitti faakimii jettee maanii neera deemta waraquma sanuu. Maafis fuluus jeetiin ifirraa gaxiqqeessee jala deemadha maaltu neera si yoo? Ni deemta eega mataan si dhukkubuu feede. Akkuma waraqaa dhidhiitu kanatti haftee hirriiba kana gaarrabta. Mana kiyyaatiin akkamitti si dhukkubu? Duba eega deemtee maaltu si qocheemma? Yoo gaggabdoon si qabdee kararatti kuftee. Barsan hundaa'u yaadde deemteemi amma maaltu si lolchiisa? Maallaqa mataa si dhukkubsu jiraami? Waan irraa gabbuusaan jaani maaliif neera deemta? Waan faayidaan alaa tanaan na jibbiisan. Maal bar anaan jechuu jirtaa barate immoo waraqaa laaltan jiri na laalee jiri anaan jechuu jirtaa bara. Khasaaraa jala ni galchitan maaliif? Maal khasaaraa tamee khasaaraa tamee daa'imni naanaaf maallee ni naanaaf. Daa'ima sababa godhachaan ooliin sababni kee daa'imatti hin jiru temma. Atiin tun maaliif nan dhagee? Amma maaliin kana sii bita deeme? Maallaqa osoo gagguurru osoo maallaqa osoo hin dubbanne ati silaa fayyaa qabaatte. Anaan dhukkubu kanaawu hakimaa na fiddee dhuftee kanaawu na gaafachuu hin qabdu bara. Amma ba dhukkubbii na dhukkubdu daran mataa isii na dhukkubsu jiraawe. Waan na dhukkubuun yoo dhabde dhiisin hin ciisaati. Naafis hin bitiniiti. Bara dhufaa dabra. Waa hundi akka bitu mana yaalatti deemu hiriyoonni kiyya hundinuu daandii qabatan daandii guddina. Asoota maalii qabattee? Anoore yeroo tokko qorichaan bita. Yeroo tokko ni garattiin qabadheetti asii siree gubbaa naa ciifta. Tun siraa kottee barganaa waan takkaan sin dinqito. Amma dawaa sanaaf hin bitin siraa kottee mito. Ilmoon sun naa silaa naa jiraatte. Waan takka saala xaaxaa hedduu nu siraa kottee miti. Silaa ilmoon sun naa jiraatte ilmoo sun hin jaalladha. Garuu osoo ilmoon kuttee maalla inni si dhumatti. Waa hunda akkaan hin feene hunda sumaan na teleesuu jira. Amma wanni mataa na galatoomii hin jirtu. Maali galatoomii? Akka galatoomii sin jiru dalagu jirta. Waa hedduu balleessite. Deemtee illee deebite. Manguddoos deebitee mi? Abbaa mana qiyyaa dhiifama naa godhi illee si bira hin jirtu. Kamaali? Siin jenne galata qabdaa. Dhiifama naa godhi jettee na jala kuftee miila na dhungattee mataa silaa na dhungattee. Silaa maal naa goota? Amma oolmaa kana kan ibsadhu kan ibsadhu. Warra rabaa kan dhayitee si dhukkubee achi dhufte san achuma dhageeti. Maallaqa naa jiru ibsadhu. Hoo kanaas illee. Hoo seesa fayyaddu. Asi dadhabeetiin jira. Dadhabdee jirtaami? If kabaju immoo. Sitti mee. Akkaan hin bitanne ilaalta. Ayya? Eenyu si kan? Eenyu si kaneete? Kamsa riyaal eenyu si kan? Ayya kamsa riyaal natti kananiiti. Dubbii ta'eetiin qofa
mataa gara nan galchin bika takka deemtee dhufteemi dubbii teetiin qofa mataa gara nan galchin. Taa'e. Maaf hin ta'a? Hin ta'a osoo na dhukkubu jiru asii chiina fiddee chiina soofta dubbii deemeetiin biraa ciisan dubbii danda'u deemeetiin biraa ciisan Amma dhiiseen. taa'e laal harka nan baay'isii namallee taa'e. Ammas harka nan laachee feeta? Taa'e si dhukkubaame taa'e callisii. Heetiin nyaata sii godha taa'e. Naan godhin hin fadhu nyaata quufeetiin jedhan. Maal nyaata? Nyaata boodana keessa gadi diisitu hin fadhuun. Maal nyaata? Waan hin fadheen nyaata quufaan qabu. Bintee tuna quufsitee nyaata maalitti godhan? Nama sammuu murtaa'aa taatee ifi murtaa'aa qabuutu ni beela'u. Ani beelaa si qabu. Amma bara wanti Dibbuma tana raadhaa. Doolaara 100 bitamu. Ammas nyaata fiddee boodana nyaata sii godhe. Ani amma har'a sii godhettee na keessa gadi diisoo hin dhaqqabaareen. Naamusuma kan ciisuu garaa kayya beela. Manuma yaalaa sanoo eenyu nageessin jee waan takka gooteemi waan itti himachuu ta'isu maaluma nageessin jee manuma yaalaa sanoo. Dhukkubuutiin callisas bira ta'a. Bar nageessitee daranuu na dhukkubsu jirtu malee karaa nan fayyoo yaatu jirtaati. Goota himta maali waan nama goota Ganama liqimsitu. Kan guyyaa keessa liqimsitu. Kan galgala liqimsitu. Ajaan si kannan ganama qof takkitti liqimsite itti dhiifte. Hayyee akkamitti lafaa hin ammaara shawwaasite mallaqa. Akkana ganama qofa liqimsu jiru akkamitti agartee ati tun na liqimsiisu jira. Deebi'as ilaaluun deebi'as. Akkamitti deebitee ilaaluu jirta. Bidee si garsiisu. Maaltu nageessisiin jee? Akkamitti nageessisiin jeen waan ati naa gootu sun fadhu. Amma liqii barbaada gaadini. Maal liqii barbaade naan biti siin jee baran dawaa duraanuuf cinqite hanguma sanuu galatoon. Hanguma naaf cinqite deemtee mishtaa akkama nageessite sanuu galatoon. Amma kana eenyu sii bitare. Naan biti naanam takka hin fadhoonni. Kanaas hin feetu. Hin fadhu amma maaliif ciisuun fadha deemeeti na dhiiseen. Deemeetiin firaa ciisuun Ciisiree fadha. kun manaa miti kun. Akkamitti mana taa'insaa keessaa ciisa. Waraqaan daddarbaan oolini waraqaa sitti dhiisiiti. Yoo feete ciriiti itti gaddarbi. Mushaa fuula wayii duratti daddarbine akka ciriitti darbi. Fayyuun barbaaddu? Hin barbaade. Fayyisiin na fayyisa rabbiin na fayyisa. Fayyaa namaa harkaa qaba mootiftoora harkaa qaba. Sababsadhaa jammalee. Walaatillee na fayyiftu. Walaa diktoorrillee na fayyisu. Kun beekamaadha. Eeyyuu adummaa mataaf garagalchita reeffanne kanaan beekame. Sababsadhaa yoo isin dhukkube rabbiin achi keessan dawaa siisaa haqaa jedhe mana yaalaatiis. Aayee mana yaalaa dhaqaati. Ol deebii ammallee mataa ol garagalchaadha. San keessa sababa si Kun bar mariidha marii maaliidhaan sii bita maallaqa kana. Akkana wal mari'ata namni. Osoon maallaqa baasu osoon achi baasu osoon asii baasu maallaqa. Akkana wal mari'ata namni. Takka nama kana wal mari'ata takka dhagayseeti. Ifiin gurgura. Mataas hin dhukkubsin. Haa maas geessa kana jettee mataas hin dhukkubsin. Nageessitee fittee dhufteemi. Boodaas dadhabe nama. Maal dadhabde? Siree gubbaa dhiiftee nyaata godhee achirratti kan nuti dadhabe. Wanta akkasii miti. Galatoomi si bira jirtu. Wanta Erga akkasii dhukkubee miti. fal jidduu nyaata godhee si kan nuti jira. Natti kanneen hin jebaraan nyaata. Na dhukkubaa nyaachuu Sirratti irratti kana jiru. gajjattee dhiqattee nyaata jirtu. Maaliif namni tokko mataa walitti qabatee hojii jiraata jaarsi. Badii kana badii feeti. Badii ta'e jechaan ani badii badii ta'eeti. kee ta'uu baatte si wajjiniin walakkaatti fudhannee si gargaara. Dhibbaa fi dhibba si badii kanaan deemu. Deemeeti hin jiran. Eeddeemi. Maallaqa kaatillee hin fadu. Nallee hin geessini. Ifillee hin cinqin. Mataa gara nagalchitee bar mataa dhukkubsu jirtan gara. Mataa hunda isa huna gosa hin taa'u amma taa'e naan jettee hin taa'e amma hin deemeeti firaa ciisallee. Waraqaa qabattee wanni mataan gara nagalchitu hin jirtu. Doona dhukkuba gubbaa dhukkuba na fiduu fadha. Mataan dhukkubsa. Tol deebitaa. Nan darbin na dhiisa. Sin darbu taa'e. Nan darbin na raagattaa hin jeebar. Na raagattaa iyyee. Yalla. Tol deebitaa. Yaa kanaan isaa. Amma na raafeetati. Waraqaa caccabsi. Bara nama dhukkubutti shaana furachuun qaanyiidha bara kunuunsa fuudhaa bara. Taa'e. Taa'e. Singeessu jettee maaliif cinqitamma? Yalla callisii taa'e. Laa singeessuu jetteemi deemeetiin bareetii jiraa fudhadhee bushkuututtu illee fudhachuu baadhu. Hangana wajjii sun irraa bitadhee ichi booda kan. Obboleettiin ta'e maal sitti sikkan? Maal nuti kani? Itti kani jetteeni? Nama sikkanuu jira? Itti kani jetteeni? Itti himtee jirtaasis? Maal itti? Duuba maal yoo ati garaana jabaate isin daruuri garaana jabaachuu feeti? Nagaa barbaaddaa jiru callisii taa'e. Ogoon taayoo? Taa'ii siin jedhe. Siin banaara. Taa'e. Tai. Isintumin.
Addaa murtaa'amtu si gataa kana rifachiiste. Dimtu mana irraa kuttee wanatti deebisuu feetaati. Yeroo nu dhukkubsuu feeta malee kan fayyuu faatu mana gadi jirta. Bara kuma na dhukkubuu fi kan warri jirta siin beeka duraan kan fayyuu feeta. Sila kan fayyuu feete akkanatti fuula namaa duratti harakaata gootee hoggaa kophaa teenyaa waan biraa haasa'etu siin beeka duraan kanaan. Harakaatan godhachuu. Harakaata gootee. Waraqaa hoggootu fiddee wanni ma fuula hojii dura daddarbituu maal? Eega deemanii lafaanii bitanii tumaa san bitanii mataa nama dhukkubullee ichitti harakaata godhee na harkaan waraqaa takkaas fugute takkachi fi takkaas namas beekatu achi jiraansa. Manni araba garuu sin beeku doktoriini. Maa namas beeku achi kan seera naanumaatu narkiniin ta'e. Mojoollechi televiziyonis beeka. Haadha ilmaan kiyyaatti haadha maatii. Ichi fiigee fuula namaa duratti hoggaa mana galte mataa na wareersu. Kana takka rooti sin beeka. Badii badii ta'eeti. Walaa badiin tun tijjataate. Badiin tun badii ta'eeti. Badiin tun walaa tijjataate walaa taate namni tokko waan godhu jiru san fixatee tuba nama hakimu san fixatee ichi booda namarraa kafala ka dhageenye. Tole kala sama rakkoon qabu dhaggeeffadhu. Maallaqa walakkaa bilbilii keessa. Bilbiluma sanuun qabu. Maallaqa walakkaa bilbilii namarraa fudhadhu walakkaa ittiin guuta barbaade. Ittiin guutee waan takkaa. Amma maal irraa feetati kun maal irraa feetanii ciisaan dhiisiin jedhu deemu kam maal irraa feetu. Osoo qoricha kana ciifta. Yoo dhibee si deebisee. Asmana ciibseetteeti mi? Kan ciisuun jaaladha. Khalas. Maa calliftama? Amma maal irraa feetati? Bilbilii namatti maallaqa. Eenyuti maaliin bilbila? Akkam goota maallaqa? Yoo bilbila seenatti himaa? Kaisabee taa'ee mataa malee kan hin fudhatin bilbilaan badallee ni dhiis masina. Akkasii dhukkuu barbaada deemu. Ana dhukkubu maata kalaq. Wanta akkasii naqu. Silaa bar nan naqu silaa jechuun maal naan jedhanii. Walaala siin beekaa bar duraan bara harakaata kan hundi fixeetiin jiraanii. Maal naan jedhanii jajaa jirtaati. Isaaf na guutuun harkaan naagalee jira. Min zamaan mushammaa miti. Duraanii si fixe isaa bakka hundaa'u. Maal naan jedhanii fifii jirta malee. Ana raafe yaani naaf naateetiin amma maal na gaafachuu feetatima. Waliin si gaafachuu godhu. Namatti bilbileeti maallaqa walakkaa naffichisiisi. Dhaqeetiin walakkaa olis barbaade. Ati maaltu cinqisa kaa'u jira? Ati ciiftu tana hin jaaladhu. Jaalachuu baannaan kan akka namaa kamire ati duraan illee gandaarabaa nageesse. Ati nageesse gandaarabaa ati nageesse. Anaaf fudhate geesse? Ati nageesse. Akkuma amma godhatu kana nyaachaa waltoonni deemee dhaqee dalagattee. Amma warra raba deebiitu maallaqa irraa fidii qottu. Ati bira kaaye isa warra arabaa achaa waltu kana ati bira kaaye. Ta'uma kana hundi jira. Hinqiree. Maal feetare? Hinqiree. Haa maal feetana dhiisiree? Maal irraa feeta? Dhaqee fidii. Warra arabaa maal kanicha kaatee jira warra keenya warra arabaa. Dalagataaf hin dhufe dhaqee. Yeroo akkasitti dabbaa gurguddaa fuutee akkasitti fiidu sana. Ikkuma qabdu sookita kanaan cireeti guure. Haa sookata kanaan cirtee na guuruudha sookata kanaan. Duba maaltu si dhorke? Si dhukkubee si maal naan jedhanii dhiiste malee waan biraatiif ammaa fuuta harkaan dhukkatu. Taayii waraqaa seetii darbii akka feetama. Dhiismee halaan naga lakkisiin maanta maal irraa feeta? Iddeen kootu gadhiisi bulaa. Maal feetaa naaf isaa oolu? Ijoollee irratti dhiisii gadhiisi. Gadhiisi. Maal irraa feeta? Maal irraa feetan akkam? Maal feetaa hin taa'u. Nadhee feetullee hin taa'u. Waan takkaallee naaf hin godhini. Daakiman geessis hin jemu kam maallaqa nan barbaadin hin barbaadadas hin jeemi deemee ciisaa na dhiisi. Nasa jirta. Mana ciisa kamana kan nagaa ijoollee si bira ni ciisa maal? Naaf idachi idduun nagaa. Ni ciisa yoon deemee sirraan boo yoon taa'ee. Sijalaan boo akkam godhu akkam ta'u feetas. Ayyaman ta nagaa lakkisiiti. Nagaa lakkisiiti jechuudha. Garaa keessa jensan. Hayyaan dhiisee kanaas. Ifittiin kaasee. Yoo nan deemtee na barbaadde yoo nan taa'e hin ciittu asiin ta'es maal feetas? Dhukkuba sammuu si jira. Maraa ishee deemaa. Gurra deemee darsaa. Gurra. Darsaa harma biraatiin dhaquu deema kala darsuma kee kanaan faroo kaasitti lafa ichi deebiiti waan faasaaf jinni faroo deemu. Ijoollee hin dammeessin. Ini maal feetare? Hin taa'uun jeebar taa'uun qaba. Hin taa'uudha. Waan feete sun dubbadhumma. Biraan kee sirriitti dalagee dhiifama naa godhe. Biraan kee maali? Maallaqa niin qabala. Qabi biraan kee?
Malah ka feetiin sammuu taraan fi wallaan sammuu si dhukkubu jira. Asala. La. Tahu je kau tu. Na di sigaman tar mudi dhukkubu te gara hundi dhukkube kamu hundi kamu hundi bururu si telefon apa Kamera itu. nangka ya cilan. Cilan. Tertala malaga. Kamera las. Wanni ati bilang kita takkan gitu. Wanni hundi wan dhugan je jirtu si bimu. Kaisa la qalbi te kaisa rukte jirtu ni biha. Te dibu sammuu si dhukkuba te fi if wallaan. Aku mana ke? Amma wad maqah jina qasimna. La piragi sira dalagi. Nah, lagi biraki ni biha kholi. Daawwattoota hordoftoota keenya ani piraankiin irratti hojjedhe dawaa qoricha isheetis daddarbuu miti darbuuf illee taa'u gabanumaanoo piraankiin kiyya naan kaa'ee jira jechuu barbaadeeti. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya du'aa illee godhaa fi isin jaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.